torbee fincila diddaa gabrummaa seenaa gabaabaa Dabalaa Xaafaa. Dabalaa Xaafaa ogeessa seeraa fi qeerroo jabaa fakkii Jeneraal Taaddasa Birruu fi Agarii Tulluuti. Godina Salaalee aanaa Kuyyuu ganda qarree taa'aa bakka Tuttuuttee jedhamutti kan dhalate yoo ta'u, mana murtii aanaa Dagam magaalaa Hambisoo hojjechaa akka ture ni himama. Jala deemtonni mootummaa wayyaanee jabummaa fi aantummaa uummataa Dabalaan qabu hubatan hojii irraa isa ariisisuun aangoo isaanii itti agarsiisanii. Dabalaanis abdii murannoo tokko malee qabsootti cichuun Salaalee aanaa Kuyyuu, Ulaa Hommoo, Dagam, Fiichee, Sulultaa akkasumas Shawaa Bahaa Mojoo keessa socho'uun dargaggoota akka isaa gurmeessuun wayyaanee fi jala deemtota isaanitti ibidda miilaa ta'e. Sochii Dabalaan taasisaa jiruun boqonnaa kan dhaban dabballoonni wayyaanee hirriba dhabuun Dabalaa akka bosonuutti adamsuu eegalanii. Ergamtoonni mootummaa wayyaanee Dabalaa qabuun mana hidhaatti darbatanii waggoota 8tiif mana hidhaa Maakalaawii fi Qaallittii keessatti gidiraa fi roorroo jabduu irraan geessisanii. Bara 2007 mana hidhaatii galchifamuun waggaa tokko booda magaalaa Sulultaa osoo leenjii konkolaachisummaa fudhachaa jiru hiika mootummaa wayyaaneetiin butamee magaalaa Fiicheetti hidhamuun dhagahame. Haala nama gaddisiisuun guyyaa 2 booda ajjeefamee reeffisaa aanaa Sulultaa magaalaa Caancootti argame. Dabalaa Xaafaa goota onnee sibiilaa gabrummaa diduun du'a filateedha. Goonni ni kufa, qabsoon itti fufa. Seenaa gabaabaa Jaagamaa Badhaanee. Qabsawanni kufa, qabsoon itti fufa. Kan kaayyoof kufe lama dhalatee takka du'e, kan ofumaa du'e takka dhalatee lama du'e. Qabsoo bilisummaaf adeemsifamaa ture keessatti gootonni Oromoo qaqqaalii kumaatamaan lakkaa'aman akka wareegaman namuu quba qaba. Barattoonni Oromoos qabsoo hangafootni qabsaa'ota keenya kanneen akka Jeneraal Taaddasa Birruu, Baaroo Tumsaa, Elemoo Qilxuu, Magarsaa Barii, Gadaa Gammadaa, Abboomaa Mitikkuu fi kanneen kana fakkaatan itti wareegamanii darban akka bakkaan geenyuuf imaanaa nutti kennan galmaan ga'uuf qabsoo hadhaawaa gochuun isaanii hin dagatamu. Keessattuu bara 2000 as wareegamni gootota barattoota Oromoo seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bakka guddaa qaba. Wareegamtoonni kanneen akka Geetuu Dirribaa magaalaa Ambootti, Darbee Jifaar Dambidoolotti bara 2000 keessa kaffalan barattoota Oromoo bakka adda addaa jiraniif fakkeenya gootummaa ta'ee akka isaan qabsoo isaanii finiinsan taasisee jira. Maqaleetti ajjeefamuun barataa Simee Tafarraa ammoo barattoota Oromoo caalatti tokko ta'anii diina ija baasaa Oromoo lafa irraa dhabamsiisuuf itti jiru kana falmachuun waan furmaata hin qabne ta'uu isaa hubachiisuun qabsoon bilisummaa barattoota Oromoo golee 4 Oromiyaa keessatti argamanii akka finiinee as ga'u gochuu danda'eera. Fincilli diddaa gabrummaa amma itti jirrus itti fufaa jirrus qabsoo gootota qabsaa'ota keenya bilisummaa Oromoof guca ta'anii darbaniiti. Haaluma kanaan barattoonni Oromoo fi hawaasni Oromoo bakka adda addaatti wareegama qaqqaalii kaffaraa jiraachuu quba wal qabsiisaa. Isaan keessaa gaafa guyyaa roobii Duwwaa 9/11 bara 2005 wareegama qaalii kan kaffale seenaa gooticha sabaa dargaggeessa qaalii Jaagamaa Badhaanee irraa waa dubbanna. Jaagamaa Badhaanee sochii barattoota bara 2000 jalqabee irraa kaasee adda durummaan kan barattoota qindeessaa turee fi sabboonummaa Oromoo barattoota keessatti dagaagsaa turedha. Barataa Oromoo goota gara kuteessaa fi gamna barattoota kaanii fakkeenya gaarii fi dura bu'aa ta'e yoo ta'u, yeroo kutaa 7ffaa baratu dhoksaatti barattoota qindeessaa akka ture hiriyoonni isaa osoo hirqiffatanii ragaa bahu.
Jaagamaan beekaa kan dubbatee nama hin muufachiifnee fi namoota hedduuf nama fakkeenya ta'e yoo ta'u, kanumarraa ka'uun barattoonni Oromoo naannoo Amboo jiran akka mootora sochii isaanitti ilaalaa turanii. Wayyaaneenis kanumarraa ka'uun akka inni mana barumsaa irraa waggaa 3f ari'amuu bootus Jaagamaan hamileen isaa osoo hin tuqamin bakka jiru hundumatti waa'ee gabrummaa Oromoo dubbatee yeroota isaa qabsoof kakaasuu irraa duubatti hin deebine. Jaagamaan erga mana barumsaatii ari'amee magaalaa Amboo mana suuraa Tsiyoon jedhamu keessatti waggaa 3f gaafa hojjetu waa'ee dhugaa Oromoo inni dubbatuun sabboontota Oromootiin dinqisiifannaa fi jaalala guddaa argachuu danda'eera. Wayyaaneenis jaalatamummaa Jaagamaan namoota biratti qabu waan beektuuf barattoota keessaa baasuun rasaasa itti roobsuun ajjeefte. Uummanni fi barattoonni Amboos awwaalcha goota Oromoo kanarratti heddumminaan argamuun kabajaa fi gootummaa isaa faarfachaa alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabachuun gootota Oromoo wareegamanii fi Jaagamaa faarsaa akka gumaa isaa deebisan aadachaa buluun isaanii ni yaadatama. Egaan goota akkasitti